jira seenaa mi ummata keenya kana waan takka timna maalif ummata odoo waa uumuu danda'u billah alaykum yaa akhi qaanfadhaa maal taatan hay nuti bar university bar Harargee jechuun university bar bikka silaa namni dhufe ittiin babbaratu bar barsiisaa fi barsiistuun Harargee akkamitti boochi qoy akkamitti suuraa gadhiisan alaamaa mohaminsaa tana dhiisaa alaamaa kashlabbummaa tana dhiisaa yookaan caljaati ilaalaatti dhiisaa tuffadhaati kan nuti beeknu sigale wanni isin gootan namni tokko harkatu sigale awwaardii abbaan silaa haqa waan sanitti qabu Hacaaluu Hundeessaatii haqa qaba du'ee jira bikka isaa sana immoo jaartii jira jaartii naa fudhattu ammoo nuti immoo akka Harargeedhaatitti waan godhuu qabnu jira hujii manaa guddoodhaatitu nu hafe ta duraa walqeequu dhiisuu danda'uu qabna walqeequu social media irratti wal baastanii abalu kana na godhe abalu mobile akkanaati na jalaa hate abalu maal na godhe waan akkanaata na dhiisuu qabdan maaliif quality silaa Harargeen qabdu quality silaa waan adda addaati irratti qabdu sansaniitiitu gabbu'a Harargee qofaa miti ka isin daawwatu Oromoo hundaatiitu isin daawwata namni wahi namarraa babbarata ummanni kun ummata ajaa'ibaati ummata jaalala beekuu ummata wahillee uumuu danda'u bannuti falaasiyaadhaa bar ummata waa uumuu danda'u bara kana ilaalle ummata namni kun maaliif deemaa beeynu bar yaa akhi billah alaykum maalakum yaa akhi hay nuti kun bar akka Harargeedhaatitti Harargee jechuun bar ummata namni kun assalaamu alaykum naan jawuudhaa dhufe moo laata na laaluudhaa dhufe ummata beeku bar hay maalakum sigale ummata nama akka haancoodhaatittu akka haancootitti afaan keessa nama kaayatee nama alanfachuu danda'u Jawaar Mohammad bar nu keessa waan nu keessa as ba'ee fi bar Jawaar nu keessa as ba'uu isaatiitu isa fayyadee bar silaarra Jawaar nu keessa as hin baane nam tokko hojii deemuu hin danda'u kan akka gaarii sammuu teessan keessatti seef godhuu danda'uudha qabdan gartani Jawaar wanni kanatti Oromoo tana akka maastikaatitti afaan kaachaa deemuu maaliifi eessa keessa as bahee jeeti itti yaadi sigala hawaasni keenya kun hawaasa bal'aadha mirqaantanii olii fiiguudhaan dura namni gattaa'eeti maal godhuu qabna akka Harargeedhaatitti artistoonni keenya eessa jiranidha dura wanni isin gootan isin himu laal akkuma mootummaan Abiyyiin Jawaar alatti ergee Jawaariin ati Oromoo tan haqabuu danda'u sihiiti diaasporaa kana narraa qabii maaliif diaasporaan balaadha diaasporaan harka lafa jalaatiin waan adda addaa waan dalaguuf diaasporaa kana narraa qabii jeeti diaasporatti gad ergee jechuudha this is not gandummaa kiyya abeet gandummaa jaa maal gandummaadha kun gandummaa namni isinirra qabu hin jiruuti nuti kaan argeetitti tuffanneeti isin dhiisneeti waa hedduu keessan laalleeti isin dhiisne Oromoon hanga isin daaraa wal kuttan hunda cal jenneeti isin laalaaba nuti ummata abshaadhaa barboo nuti bocola hunda hanga isin gandummaadhaa balaa qalaadhaa walitti wanni taatan nuti Harargeen cal jenneetuma isin laalaaba cal jenneetuma isin shofattarraa bar ma shoftar yennaani bar nuti sigale ammoo dhukkubni tokko nama dabraan baan dhugaadha dhukkuba keessaniitiitu gaba keenya kana gaddabre san firra ol deebisuu feena sigale dhukkubni walit dabra Oromoodha waan taaneef Oromoo tana dhukkubni walitti dabra san akka hin taane dhoorkuu danda'uudhaaf wal dhoorkinaafi kuni sigale ammoo ijoollee teenya Harargeedhaa wanni isin gootan dura akka Harargeedhaatitti namni Harargeedhaa tokko maal isa feesisaadha sigale ustee nuti Harargeen akkana ettee fandaatumuu dhiisi waa faarsuu dhiisi YouTube Harargeedhaa dhaqiitii subscribe godhe bocola hunda sigale abalu tokkoon isinii qabadhee dhufeeti abalu tokko isin haa taphachiisu abalu hin feenu nuti tapha isaatiif kana hin feenu nullee taphachiisin ifuma isaa haa danda'u mataa isaa haa danda'u sigale nuti waa takka illee irraan feenu ifa haa danda'u
deemaati sen subscribe godhaadhaaf YouTubeidhaa saabanatu irra guddaama ijoolleen teenya taarargeedha sharmaarkee irraa kawaata kallee hin banatin arraantan huno fifii guudhatti jiran jechuudha qilleensarra maaliif sun hundinuu dayyuusummaa isaaniiti sigalee ifirraanfachuu namni namarratti ifillee ni irraanfatu ati namarratti ifirraanfannaan faayidaa hin qabdu jechuudha sharmaarkee dirreewuu disaasan YouTubein dirreewuu disaasan kan akkasii meeqa gabbaasuu qabdan ture garuu isin bikka takka teessanii ani abaluun jaama ani shee abaluun jaama ani shee zubbiidhaan jaama odoo ittaniiti ol baatanii iyyuu turtan jechuudha stupid ummata saree hunda nilleen qaaffattan sanuu huccuu yaafattaniiti ol yaatanii iyyitaniiti kadhaan Harargeedha akka itti fokkottu akka itti fokkottu sanuu kadhaan teessan sanuu nilleen qaaffatanii ija kuullataniiti ol yaatanii iyyitan kun mobaayilaa na jalaa haatama jeeti ol baheyya abaluutu na jalaa haate jeeti ol baheyya namni keessaa wal gorfata sigale isinii kolkolee akkanaa tanaa isinii ummata kophee miilaa kanaatiitu Harargee balloo tana arrabsiisee jechuudha barboo harmalloonni Harargeedhaa bar ummata bira qaaliidhaa bar yaa ummata wasa tana kaa hunda warrootan bocola hunda ol baatanii iyyitan harmalloonni Harargeedhaa ummata bira qaaliidha nyaata godhuudhaan beekamtuudha qabi maaliif ummanni shamarran Harargeedhaatitti as fiiga nyaata godhuu beeti huccuu kaawee godhuu beeti sambuusaa godhuu beeti taanooni beeti hin beetu bar yala an abuukum isin ol baataniiti asii iyyitan ummata tana kaa hunda arrabooda dantaakeetiif artiistii Harargee taate dantaakeetiif wanni Harargeedhaa taate dura YouTubii kee banadhuuti YouTubii keessan irratti namni haasi gargaaru achi booda ol bahiiti waaje kadhaadhaaf ammoo akkanaa itti ol hin beehin kadhaadhaaf akkanaa itti ol hin beehin sin beenu nuti Harargeen kadhaadhaan hin beekamtu Harargeen maaliif nuti kan beekamnuun waa uumuudhaani awwaardiin nuun kan namni itti akkamitti iyyiti kolkoleen nama ummata wal jaareetiitu hattan suuraallee facaasaa beeka namni tokko odoo wal hin jaarre odoo waluu quba hin qabne rakkataa ifii dhukkubsataa ifii cinaa kadhaabbachuu hin beekne kan sila akka ummataatitti sila gabbee laayiviillee walirraa wanni ji'uu hin beekne suuraa abaluu suuraa artiistotaa suuraa maal hunda wali qabdeessanu akka nama wanni waa jaaruudhaa deemu nuti Harargeen tana jaamna suuraadhaan tana jaamta hujiidhaan agarsiisi hujii nuti suuraan feenu hay eesarra as baate wanni kolkoleen takka wanni suuraadhaan deddeemaa takka suuraaleen deddeemtu fiifuu dura isi warrootani fiifuu suuraa saniin deddeemu akka Harargeetitti iftahaatii deema bikka deemtan hundatti miila keessan banaan deemina iftahaatii deema ifiin boona maaltu isin dhorkatan hay an dirqama abaluun hafaarsu jeen deema kun yoomuu taanaan ana kun baqlaawaadha yoomuu taanaan bikkaan deemutti community keessatti yoo community'n sun naaf hin taane jeetiin dhiitee keessaa ba'u ture yoomuu taanaan kun an ifteheetiin deeman bikkaan deemutti iftehee hanga isaan kun amaara naan jaan takka jechuudha sigale amma immoo warri kun amaara jiru ifiifuu amaara taanii jiran sigale ifiifuu amaara taanii waan amaaraa san hordofuudhatti jiran amma bifa kamiin amma teedii afroodhaa arrabsitan bifa kamiin hin qaanfattan amma higa amaarota bifa kamiin afaan kamiin teedii afroodhaa arrabsitan ummata faannoodha isiniiti sigale ka YouTubii amaaraa subscribe godhu isini ka YouTubii amaaraa daawwatu isini ka YouTubii amaaraa guddisu isini dura namni ifitti kan dhufeeti waan oromoodhaa guddisa dura if guddisa dura mataa ifiiti guddisa Harargeen sila akka Harargeedhaatitti
nuti Oromoo tokkooti ati akkana nu gootaati yalaan abuukum maal abbaa keetii tokko dur akka Harargee dhaabbadhu achi booda Oromoo keessatti dhaabbachuu dandeessa Oromoo keessatti mul'achuu dandeessa Oromoo keessatti argamuu dandeessa sigale bi kana jira khadata honola khamata woni ila khana dem way dem sa khadat uti bay ودوغا وني تاتي كنتيرا دان اول بيت ايجي وتا كزي اما تو كو جربر اورمو تا دف جالچي سورا بونو تي ارغن اكونو بونو تي ارغن وانا كزي سورين بينو نو تي ارغن ارغن امتا كشتي سنن جاتاغي موخا سني قبسر هونو مني سروت نمني هوغا سفارسه ما نفارسه جيدرا نمني هوغا سفارسه غرسه ما نفارسه isinitti himaatiin ture baran isinitti himaatiin turan ture khaniin isinitti himaa ture khaniin isinitti himaatu suuta deemaadha kolkole jala hin deemina tura Harargeen akka Harargeedhaatti iftahiiti deemi isin jechaa ture sigale akkuma Jaafar Alii godhan isini kolkole Facebook kanarralle godhan jechuudha sigale amma masiisan hangam takka isini tabatte amma takashti ette qeensa siisan qeensa wanni dhaasan beeki gaayomma sagaraara gattee akkaataa udaan fira amma dhiitum beetu bar udaan qeensa kana jala hunda qabattee deemti garabi amo beeran akkasitti maqeensa dhadheereessanii deeman suni nyaata nyaachuun isaan hin dhibin garuu fincaanteeni kaati hogga udaantuu akkamii dhagaa akkamii gaama dubbiin sun qeensisii sun hundinuu akka nama hinnaa dibateetitti udaan kana fuudhee baa jechuudha nama sagaraa nama manaa akamaa dhaqee udaan bilqaata kana qabiitii fi dijeeni biisii tokko jechuudha qeensa shanenittu udaan fuutee dheeyxi jechuudha fiddees isa sadaraamtii bar mata qashti Harargee qashti sanoo Harargee harka fuutii bar Harargee qashti jettee harka fuutii khalaas qashti leen jaaman jechuu waan kanaatiitu isaan jaamse jechuudha akka miizeetti boodarraa fi madurarra deeman sanuu isaan maarar gumaa barsanu khadura deemu saarar geeda khaboodarra deemu saarar ge edigere amma isaanuma kanaatiitu nuti kanatti raade nuti kanatti isinii taane nuti kanatti isinii rakkanne nuti kanatti no filima kana isinii dalaguu turre nuti kanatti waan adda adda isin barsiisu nun barsiisin wala nahtaaj minnak shay ruh dabbir nafsaka ya am David if dande hay ifi xeesani mo xabit daaytaniini or baatani hawaaso guddaa kanatti iyyitan jechuudha Harar gumatan ala kanaayis airportii gurguddoo hundarra dhaabbattee huccuu saddeeta uffattee artiistonni keessan odoo gitaara jala ciisanii artiistii biraaf asimattu bikka tanatti garuu Arsii Harargeen qooda Harargeen bocolli airportii dhaabbattee simatti Arsiin bocollinis shuuroo gooteeti mamarqaa gootee eedi sigale shawaayyee biitumtu shaatira mookam hogga isaan waan kana hundarra wanni godha namticha harkaa fuudhanii suuraa ittiin kaan jechuudha zanaa fataa itti jaan shaatir sigale ummata jechuun ummata akkanaati laal sigale maaliif khaayisaan kun amma airportii fi kana hin beekan akkaataa itti simatanii fi kana hin beekan manni keenya kashawaadhaa kun hin beeku jechuudha hin beekan warri waa simachuu beeku kamarqaadhaa fi akka wanni dhaa simachuu beeku Harargee fi Arsiidha sigale Harargeen salfii dhaabbatteeti Harargeen salfii dhaabbatteeti airportii irraa simatti
saddeet uffatte arsiinoo marqaa dhagooti lifaatiin isaanii bilaash taate jechuudha fayyaadee hin qabne ta fayyaadee hin keessan jira achi booda shawaayyeen dhufteeti suuraan ittiin kaatiga maaltu jirare ka wareegamuu arsii fi isaanii Hararge ummanni koota irra jijjiirrata zigale laal suuta deema suuta akkaataa itti deemtanii babbaruu qabdan ol baatanii hogga iyyitan oromoon tokko yoo harkate si gammachiisuu qaba aaruu hin qabdu gadduu hin qabdu fedhu Harargee taa fedhu Shawaa taa fedhu waan fedhe taa amma awwaardiin kaleessu waan nama iyyisiisuun qabu waan nama lolchiisuun qabu waan suuraa artistoota Harargeedhaa walitti barbaardanii walitti guurtanii feesbuuk irra gadhiistaniif hin qabdan girrisa namtichi gurraachi sun woomaaf girrisaa jee bar bineensi gurraachi harraageessi waa arku malee qiiq hin jiru jee namtichi harraageessi waa arkeetuma waa qiiq jaalaan harraageessa bineensi kanaaf jara keenya laal oromoon takka hogga wal jaartee waan takka godhatte itti aaruu hin qabdan oromoo naannoo feetee haa taatu nuti akkamitti if jaarraa jettee waan san irratti teessee wanni ta'uu qabda dabbalootaa fi OPDOdhaa fi kana firaachisiisuu qabda namoo OPDO ni qabdan ganda keessa sigalee akkuma Tigreen warrootan akka abbaa duulaatii fi kana firaachi fageessite bannaatuu Tigree baabbaatuu Tigree kanaas firaachi fageessite bannaatuu Tigree baabbaatuu Tigree kana qofa olii qabatan garteemi kanaatiitu bilisa nama baasee jechuudha Tigreen warrootan akka amma gaafa Jawaarfaan dhufanii san bannaatee Tigreen baabbaatee Oromoon hin warra jawusan gartaniimi filma san Amaaraa qaraasise maaliif Amaarri kun waggaa 27 guutuu እኛ በሃይማኖት አንድ ነን በሌላ በኩልም ወንድማማቶች ነን የየቹራን አትግሬተና አከ ትግሬን ወጋ ዲደም ይፍቶር በጉቱ ቡልቺቴ አፋን ኢሲዳ አፋን ሁጂ ሂንጎኔ ዱረዳ በቴቹ አማሬቹ ሻጥራ ቤኻ ኡመተ ኹታዳ ትግሬን ወጋ ዲደም ይፍቶር በኑ ቡልቺቴ ትግሬን ስም ቡልቺ ደበር ወጋ ዲደም ይፍቶር በጉቱ ኸሲ ቡልቺ አማራ አፋን አማራቲ ትግሬን ሲዮ ይሲ ቡልቺ ደበር ትግሬን ሲቡልቺ ወኒ ቤቱን afaan isiidha afaan hujiidhaatti deebi'u jechuudha bar amaaraatitu goojjaamii fi gondar keessaa dhufe mattaawoqiyaa sii dha'uu ture qabalee tee keessa dhufe qabalee tee keessaa sii dha'uu ture bar siisanuu afaan oromoo malee hin beene achirraa fidanii turjumaana sii kaayanii akkasitti sii dha'uu ture jechuudha goojjaamii fi gondarraa mama dhufeeti Sidi sa natala sa asatama chuture. Ati garuu ganta keessa teesseeti jimaa asiin qamaa jimaa fira bubuusa nama ittiin barbaaddata nama kamtu na dhiyaata. Sigale nama dura nama qaama isaatiin gargar fagaatee jechuudha barbaaduuti. namni dura mataa ifiiti wajjin walii galuudha mataa keetiin dura walii gali ammoo joolleen teenya likkiin jirtaniiti suuta jaa dura wal guddisaa wal jaaraa ifiifis ta'a dura nama ifiisaatti ifiiteetiitu namaafillee ta'a an akkamittuu wanti xiqqisho akkanaatiif suuraa fuutanii suuraa artistii taatiif kana fuutanii gadhiistanii nutis artistiin qabneettanii akkamiin gadhiistan isin bar ummanni irraa waa baratu malee hay barsiisaa waan hin taane booyuun agarre nuti inumaatu silaalaaltan inumaatu hangas takka artiin teenya fagaatteettanii harka dha'uufii qabdan ture
namatti aaruun qabdan. Sigale namatti aaruun hin ta'u. If guddisuu wal cinaa dhaabbachuu sagalee walii ta'uu kana wanni godhadha aadaa. Kana godha. Nama keessan cinaa dhaabbadha. Nama keessan guddisa. Yeroo isin namni asii namni waa ta'e isin waan biroo naanneessitan. Akka Oromoo naannoo biraatitti sagalee ol bahati nama keessan kan dhukkubsateef sagalee taha. Hayyi. Eessaa dhuftan boo isin? Oromoon naannoo biraa sagalee nama ifiitii taati. Wal cinaadha dhaabbatti. Wanni gooti. Teenyatuuni duwida wali gartee khalaas. Nama fincaan dullootaatiin fuula dhiqate. Ifi isaantu takka jaamaniiti. Asii suuraa abalu, suuraa artistii abalu, profaayila godhattee naa taa'uudhaa miti. No, hin dalagu wanni kasii. Dura iftaatee deemuu danda'uudha qabdaati. Artistiin naannoo biraa akkana teenya tanaatti tuqame nuti awwaardiin maaliif nuuf hin kannamne? Maaliif si kannamte awwaardiin? Maal dalayde? Maal dalayde? Eenyuuf waa goote? Dura akka Harargeedhaatitti maal goote ati? If cinaa dhaabbattanii maal walii gootan dura? Yaa qimmata bocola kana eesumaa rabbiin nutti fidee jaan argee girrisaa takka. Girrisaa suuraadhaan fiitu takka. Akeeka nurraa gad dhaabbadhaa nuti isin hin beeknuti isinii kanaati. Dura nuti wanni beeknu ummata if jaare kana nuti wanni nuti feenu. Waalaikum salaam. Dura if jaara. Jaarmee waan jaamaatii jira. Sigalee? Guddaa keessaniititu akka hoolaan nama jala fiigaati. Isin re'eeleen eessaa wal jala fiiterre. Gargar fiiguu malee xaasaa asin naqattanii. Re'ee yogga xaasaa asirra kaaniif gir jettee taanis aggamana kuttu. Guddaa keessan hoolaa keessan gurguddaa keessan gartanii fi qaala kana itti himaa likkii jirtu itti himaa yaa bada'u jaadhaan. Yaa bada'u ati nurraa hiitii hoottuu jaadhaan. Sigale kana godha. Kana. Hotu beekeza. Wacola hobbe. Umar Ahmad Yusuf uta. Kana kuno kana baan. Afaan isaanii afaan aja. Umi isaan waajaallaan. Amma ummata akkanaatitu kana teeraa dhaawun waa kadhata. Anis artistii Harargeeti. Anis wanni Harargeeti jee iyya. Isaan irraa takkaa bara. Hojjedha ol baatanii iyyuudhaa miti laayifiidhaan iyyuu dhiisa. Laayifiidhaan waa kadhachuu dhiisa. Laayifiidhaan waa kadhachuu dhiisa Hararge. Naal abuuk. Ummata kophee miila. Dura wal taha wal jaara. YouTubii walii subscribe godha. Isin malee mana hidhaa kana keessaa wanni iyyuu jiraan jiru. Saawutii tana keessaa isin Harargee malee ummanni biraa galan. Galee ummanni biraa. Hin jiru isinuma qacittoo akka gitaaraatitti dha'uu jiru. Naxalaarraa habaasu jiru isini. Ummanni community ijaarratee jira waa hunda fixatee jira galuu natti jira takkaan. Isini. Ummata maaliif hidhamnee hin beekne? Maaliif achi dhaabbannaa hin beekne? Ummata sagalee walii ta'uu hin beekne? Isiniidha. Mee mana hidhaa Saawudii kana keessa laala. Irra guddaan sagalee Harargeedhaati. Yoo gaama dhugaa nutti himeettan sagalee teessan. Khawal dura dhaabbatus isini haasida. Khawal qabsiisus isini haasidoota. Sigale. Khadirqiidhaan shugguxii walitti qabee gaara kana keessa wal boochisu isini.
ummanni waan akkanaa tanan godhu wal dhoyfata yoo baddullee ka walit dalagu ta'e wal dhoysa hay an dhugaa jirtuun isinitti hima dantaa keessaniif Harargee taatan shayxaana taataniiti ibliisa hunda nama iftaheetiitu namaafillee waa godhuu danda'a Harargee akka Harargeedhaatitti iftaatee wal cinaa dhaabbattee wanni taateetiitu Oromoo naannoo biraatiif waa godhuu danda'a sigale walloo wanni itti walloo taateef dhalaa fi dhiira isaaniiti takka ta'ee deemuudha jira sigale isin maal beekare mucaarra hottu bee keessa bocorra pinkiidhaan qalama dibatee deemu isinitti nafne kalarummaan isin godhatanii fi wanni godhatanuun beektan ummata mudhii gadi shamaraawe hattu waan shamarranii qofa malee waan biraati irratti fuula deeffachuun beek deemaati hojjedhaati nyaadha hattu hunda hattoota deemaati hojjedha haasida hunda haasida isiniiti akka ummata kaaniititti deemaati hojjedha booyuu dhiisa shawaan maal dalagee shawaan wal jaare wal cinaa dhaabbate wal gargaare arsiin wal cinaa dhaabbate wal gargaarte sagalee walii taate arraan tana Dubaay kana kan kontrol godhe isaanii duraan Jimmaa fi arsii turan Jimma oduma jaan kuchiisanii jiran ara Jimma waa takka illee qabdu sagalee guutuun amma kontrol ka godhe arsiidha Dubaay isin hore fu alaykum bikka takka jirtan haasida bikka deemtanitti haasida biyya hundattu isin haasidni Awurooppaa tanatti haasida beeran keessan dhalaan ta'e isin haasida Ameerikattis haasida Kanadattis haasida isin bikkuma hundattu Harargeen tun silaa biyya faranjii tana dhufu baatte dhugatti ummata bada biyya guddatteen hun taatan isin abadan hin taatan isin barboo hanganaa khajiraanni Oromotaan diini malee silaa bara akka keessaniitiin namni jiraatu bara sirra dhugatti silaa akka Harargeetiin namni asiran jiraatu akka isin wal gootaniin akka isin wal gabaabsitaniin akka isin hammeenya walirra dalaydaniin namni jiraatu bara sirra namni walirraa waa babbarata Oromoo taanirraa waa barata Arsiirraa maaliin baradhaa akkaataatti wal ijaaran akkaataatti wal cinaa dhaabbatan sigale ati maaltu akkana goota hattoota hunda eegaa an dhugaa jirtuun isinitti mare hin jiru wanni kasii an na bira faarsuu fi hukuun hin jiru dhugaadhaan deemnaan wal jaartee akka Oromoo taanii jaalaloo agarsiisii yoo deemte ahla wa sahlan sigale dhugaa jirtu siifin dubbadhe jechuudha sigale ammoo akkanumatti yoo deemte hoo ma'alayaanii faayidaa hin qabdan jechuudha kanaaf wal jaarta wal gargaaruudhaaf akka arsiidhaaf deemu والجار دافو لال والجاري والجرجار دافو الجنا دابتشو داف أكا جمات التدم سيجالي والكتا لفديتو داف ها سبسكرايب ياركتشو داف أكا شوالات التدم سيجالا قوتم ما داف ها دين فرام دور قراف أكا واللورات التدم ati diree uffatteeti TikTok keessaa naa utaaltaa bar diree uffatte
deebisaa shamarran faadhaaf deddeebistan achi. Eenyu deebisaa shamarranii faa deebisure sanuu shamarraaf intala shamarraatiif deebisanii bar deebisaa. Shamarra faadhaa wajji wal qixxaattanii bar. Akas aleekum. Walaa nama qaanfachiistanii gam. Intala shamarraatiif. Sanuu hoggaa sanuu bar mudhii hidhatanii hogga dhaabbatan. Intalti shamarraa waan feene isin jetti. Habiibii. Butaantii isii san baafattee garteemi bikkam mara kaasan fuudhee fuula keetti rakeesse. Ashitta bichaa zimma maalatun bakka xaran. Fuunfatteetuma cal jechuudha deebisaan deebisiniif. Bas guyyaa kaan dhiifama isin jettee dhiifama si gaafatte si galeemi. Badii si hunda fitti murteessite waan ati feetu hunda sii goote jechuudha. Ati jannatuma silaasii deemu biraachi mamaysite jechuudha. Namni barbo azaaba keessaa illee bar nama baasu qabaachuudha qabaa bar. Azaaba keessaa. Amma uummanni keenya kaarsiidhaa laal. Jimma kana jala qabatanii Dubaay kana keessatti jimma Dubaay keessatti arsiin firii lamaa ture. Odumeettu wal yaamte amma jimma miira jalaa buute laal. Waan deemaa laala isin. Tana kaa hunda wayii waa beetaniire. Wanni isin hordofta uummata akkaati. Waalaikum salaam. Sigalee. Hawaasuma keenya kan ala kana. Jawaar keenya si jeesaniiti. Jawaar keenya akkanan ta'ini. Jawaar mootummaadhaa bar. Mootummaadhaa bar jawaar. Namticha senaatarootaatis simachuudha jira bar. Qondaalota gurguddaa Ameerikaadhaatiitu simachuudha jira. Siyaa'ee ta'uu isaan beekani jawaar. Siyaa'eedhaa bar. Eenyu waa godhe isa? Hai. Jawaar keenya si jeesaniiti. Jawaar keenya akkana nurraa taataati. Namni sodaattan baqqalaadhaan sodaadha. Baqqalaadhaan taa'ii jaadhaan. Si kuchiisanii jaadhaan itti hima. Si kuchiisanii jaatti hima. Wanni baqqaleen jiru Jawaarii fuuntaan naatiitu isinitti hima. Qaama mootummaatti irraa tokko Jawaar. Oromoo qaama mootummaatiin Oromoon akkana ta'uu jirti Oromoon akkana ta'u. Dandeessu taanaan nama akka Jawaar tokko uumite lafa kaa'e. Dandeessu taanaan TV akka OMN tokko uumite lafa kaa'e. Namni bar bikkatti udaanu bar firaa jijjiiraa bar maaliif yoo bikkatti udaantu firaan jijjiire udaan kun lakkuma si tuquuni hudduu tan hunda si diba jechuudha. Achi booda qoboonte udaan jetti. Nama keessa dhaabbachuu hin dandeessu. Akkaataa itti nama keessa dhaabbattanillee if dhoorkuudhachi jirtan. Uummata waa gaafatu maal gaafannee Jawaar keenya hundinuu dhaabbattee Jawaar keenya jechaa oolti. Ani silaa Oromoo tana silaa biyya baranjii tana fiduu baatanii jira. Uummata buloonni 25 mataa keessaa faca'e. Namni gaafii jajjabduudha gaafata. Gaafii jajjabduu. Namticha Ameerikaan eeguudha jirti. Isa Ameerikaa eeguudha jira. Jawwi Ameerikaa eeguudha jira. Oromoo eeguu jira jaaga isin qaanfataniiti. Eegumsa isaa mootummaa Ameerikaatiitu eeguudha jira. Siyaa'eedha namtichi. Siyaa'een bifa addaatiin deemti. Bifa dippiloomaasiitiin deemti. Bifa aktiivistiitiin deemti. Akkasii jechuudha. Ammoo suutatti deema. Ijoolleen teenya taarargeedha. Laal ol baatanii azaanuu dhiisaati. Azaanuu dhiisaati. Azaana qiblaan isaa kara kanaa hin beekne gartaniimi.
ol baatanii iyyuu dhiisa dura wal jaari. Namni Harargee tokko hoggaa yuutuubii banate yuutuubii isaa san sabskraayibii godhiif. Sigalee. Arsiin wanni isin jaalattu ni beektaa? Arsiin haqarra nama isii akka jaalattu ni beektan isin? Haqarra nama isaanii akka jaalatan ni beektan isin? Haa uummata kana bare yaa hin beektan gaa. Hin beektan. Maaliif akkanatti uummanni kun cimee maaliif cimina isaaniitiif akkanatti immoo OPDO ni sodaatti jechuudha. Mootummaan ni sodaata amma isaan. Wal jaaruu isaanii, jaarma isaanii, wal cinaa dhaabbachuu isaanii kana mootummaan ni sodaate jechuudha. Daddafee waa godhaaf. Kanaaf jarana wanni isin gootan Harargeen akka Harargeedhaatitti namootan mee sirba akkanaa kana laal. Mee ilaalaa sirba isaanii. Namni waan akkanaa kana uumee tolchee lafa kaa'uu danda'u. Namni dandeettii akka dandeettii waa uumuudha. Dandeettii jechoota waa darbachuudha. Namni akka Harargeedhaa qabu hin jiru bar. Kennaa bar. Hadiyyaa. Hadiyyaa akka fedhetti afaan kana jijjiiru akka fedhe garagalchuu qabeeku nutumaa bar. Oduu dandeettii kana qabdaniiti isin asii waxxaramtanii deemtan. Dhageessanii shamarran keenya isinis warroottan biyya biraa jirtan biyya Arabaa jirtan. Araba yoo argitan gartanii miti yoo Araba galtan Araba irraa nyaadhaati mana fa'aa ittiin jaarradha. Artifishaalaa fi kana hudduu keessanii bilaash gartanii mi artifishaalaa asirra dheereessitanii daansiin godhina. Bikka waan adda addaatiif. Ani keessattuu shamarran asirraa nuqxaa qabdu takka eessaa dhufteen beeku. Shamarran badawa takkaa dhufe badawa. Badawa asiin haddisii asiin haxiixaan isii akka sheexaanaatitti asirraa gabbaqee isaadhaa takkaa dhufe amma. Mataa siitiif hin taane tan nama siitiif hin taane takka. Badawa. Waan akkasiisan itti hima. Waan akkasiisan carraallee qabu garuu carraa akkasiisan hogga rabbi sii kanne si gadeemi bobbocoltitti. Carraa akkasiisan hogga sii kanne mana fa'aa ittiin jaarradhu. Sii galee dhalaan taan silaa'uun harkattu waan akkanaati. Yoo niin godhallee ittiin illee hin deemu. Ibliisa hedduudhaa jala jira. Kanaaf warroottan akkasii sun garteemi. Warroottan akkasii bocolli akkasii sun wanni ta'a. An dhugaadhaan isinitti hima shamarran keenya. Dhugaa. Ammoo hogga namni tokko namni Oromoodhaa hogga waa argate gammaduu danda'uudha qabdan. Maalishaa bakka nagaan dhufte. Badawa maalii? Warri binti kun isin hin taane maqaa keessan kana biraa jijjiira. Maqaa kana biraa jijjiira maqaa binti maarree maqaa sabboontuutiif sabboonaa kana biraa dhiisa. Maqaa fokkotaa kana biraa dhiisa. Kanaan bar isinii kun bar hin bilisoomtanii bar dhugatti. Maqaa fokkotaa kana biraa dhiisa. Maqaa haala yerootii hojii deemu babbaafadha. Kana godha. Ammoo dhiirti teenya yeroo shamarran waa isiniin jettee tiiktookii fi kana fa'aa keessa dhaabbatanii mudhii hidhattanii shamaraaf deebisaan kannina. Waan feete isinii naa jettu akka feete isinii naa jettu deebisaa kannitee fi ati obboleessa. Wanni dhaa miti si galee sirraa hin tolu dhiisi akka feetetti asirra deemtu faateen. Faatee sanii waa jettee faateen ati dubbistu tamiqa.
yoo ati faatee san jalaa tawaasin jette san jalaa cal jette tuun illeen si kabajji jechuu bar siire gumaatee taaniitiitu sii kafale jechuudha tu waan asi si jeesteef taan ammoo achitti gumaa keessan sii kafalte jechuu khalaas kottu sin jetti maatii miti sigaleemi kottu sin jetti bas anaatitu onneeti yesana sii qaddamaati أنا مقدمة زي خلنا تعال سنجتي بر قلب قدم لك حديجة سنجتي بر هاي ديرتين يتنادي تغرو جال لمبيني بر بجولا بربو سنين قول لا أنت يعني بيتي ديرتين ياتي تنبيني أما ريفو سورات خانين بوستو غريغا غرتني لا بدا pada dira melala أما إذن دوغار بيسنين قولي يوغا دوغا يرتو سنين تيم نمالي وني دامي تيم فردتان dapat dah. Lah. Karta. Amma kullala. Akkaataan inni itti qabee fi akkaataan inni itti waa dhungatu wal dabalaala. Qeerransuma butuudhaa deemu. Laan. Hottu jaanii barsanu. Afaan isaa guututti afaan kaayuudhaa deema laa. Laan. Akkaataa itti waa dhungatanii fi kana beekuu danda'uudha qabdan. Akkaataa itti dhalaa qabataniis beekuu danda'uudha qabdan. Laala. Mucayyoo laa waan isin fakkaatu. Mucayyoon qalama fakkaatti bara qalama tokko jira kadaabaa garteemi hogga cheeka baankiidhaati fi kana ittiin mallatteessu qofaaf keessa ol baasu garteemi. Gisee sanuu koota uffatte garteemi koota. Akkeessa ta'abeeti akkanatti waliin mul'atu waan kaan michii dhawaati. Waan kaan namni tokko natti kannifaa jeeti sirraa fuudhee achumaan si irraanfachiisee keessa kaayatee kutaasi. Amma sani mucayyoon laal. Sii galee laal. Sii galee. Warraatiitummaa warra isaaniitiitu barbaadee itti kannimma kana boca olticha kanatti. مزرعة خيسة من البعض عنكم تكاكني هجتة دفن بينه يرتي تكتكني يرتي تن دياسبوراتي سمتان هدوني لو قدنا ما هو ربي فرنجي خنا خيسة هدولا جرا أكا يويني في الدي باديا خيسة دربتين خباديا خيسة خباديا تنا خيسة خرما قالات سوسوين فاراجرا خفرنجو تخنا وجو ليغاليا تشوا كسي لوني في خنا خناس حرما لويسي سودا في لون فاوني قدو في خنا خنان خوني تو فرنجين برا وني أيوة تو وني في الدي باديا خيسة سيدر بتوف جرينيا بادياتي سغرتي أتشبودا خرما قالا خنا أتشباتي أتشبودا إفليك أويدن دي سافي مالي وني دافي ميتي قرتني خناف كلنا خيسان إيكادا وري ديرا نزافات إيسان إيكادا نزافات إيسان إيكادو أكنا دارا تاتين ديبين كلنا مو فيال نوم برا وقت يسرو شرف كان تكغرتي تنما هركستو سرانا مثلا دورا قبتي مالي نمني سرا أبقى تشونكو أكسي شمرن نيو إبيتيو يوكا شمرن تكتاتي مالي شمري يو هندي كان نبر إفيفو تونا شرف كويتي بر تونا نبيتني مي سردينة تاسا ها أكس تاتي جو أكس هنكس تك مشروف كويتي جودا أكتونا سني شروف كويتي أجمانو مجاتو كوجرا تاجو تو كوجرا راجو عبد الصمد كايرو تانا خيسي جرا دهيا يخانوم مغارجا يخانوم ستارا دودا افان ندورانين سيما وري دهيا تبيخو نبيخا وري ستارا تبيخو ستارا بيخا وري مغارجا بيخو مغارجا بيخا يچودا مغارجا خانيچو انورام بتديتين جرهونو لالا قرتني ونما خنا اساتي دودا بحري يچودا نوما على رابطه مالي نمني جونجو يچون harka isa
akka ajaa'ibaatitti hodha. Maateeriyaalinis maateeriyaal ajaa'ibaati. Huccuun inni irraa hodhu huccuu ajaa'ibaa. Kafaawii. Artanii? Dhaabbadhaa isiniin garsiisaa. Achumaanuu isaafillee niin beeksisa jechuudha. Laal. Kun amma artanii? Laal uffanni kun amma maal amma huccuun tuni huccuu wanniidhaati. Kafaawii dhammatun. Tan akka feetetti illee miicamuu dandeessu. Yoo hattan odoo deemtuuni sibiila jidduu waan takka jidduu seente huccuu obsa qabdu huccuu daddaftee jibrii fi kun keessaa hin baane jechuudha. Kun ammoo jala kana overlock godhe jechuudha. Laal. Jala kana akka jibrii wal gadi hin dhiifne overlock godhe jechuudha. Ganattanii kana akka jibrii wal gadi hin dhiifne hodhe jechuudha. Yookaan isa xilfii jaanii san godheeti hodhe jechuudha. Overlock jaama kun. Overlock jaama. Warri waa'ee huccuudhaa beekan akkasii jechuudha. Kuni ka gubbaarraati gartanii hedduu maggaarajaa isaatiitu ulfaata. Kun ammoo naatiitu hidhe malee kana beekaatii wanni godhe gadhiisuu ni danda'a. Naatiitu foormiidhaaf gartanii mi akkanatti beekaatiin gadhiise jechuudha. Inni kun lama qaba. Guddaa kanaas achitti hidhuu dandeessa jechuudha. Warroottan xalabachuu beekan xalabadhaarraa nama ifii haa guddisnu guddisa huno nama ifii guddisa. Gatiin isaallee bareedaadha. Hedduu gatii gaariitti hodhanii ammoo wanni ilaalamuu qabu harka isaatiitu waan silaa inni nama gaafate san sanii olillee yoo kannan an dhugatti nalleen qocca'u. Maaliif? Keessattuu maallaqaa miti wanni ilaalamuu qabdu namni ifii kun haa guddatudha. Namni ifii dandeettii isaatiin waan akkanaa kana yookaan hojjetu ta'e nama birootillee fitti as harkisa. Keessattuu namni keenya wal guddisuun beenu. Gartanii nama akkanatti if dandeehee mataa isaatiin waan akkanaa kana godhu cinaa dhaabbadha. Guddisa. Laal. Amma kun akkuma isiniin jedhe hedduu wannidha. Amma gaarrejaa kan amma sibiila biraa fideetiin akkanatti gartanii sibiila amma achitti dhaheetiin achin akkasitti ol fannisuu fedha. Gartanii akkasitti wanni godhuu fedha jechuudha. Maaliif mizaana qaba huccuu isaatiitu huccuu maraka qabdu lazaa qabdu jechuudha. Hedduu huccuu ajaa'ibaati. Kafaawiidha huccuun isii. Kafaawii huccuu ulfaattu miicamtullee wanni hin taane huccuu hin caccabne maas kaawiyaa fi kana hin feetu jechuudha. Sigalee shamarran takka silaa'uu hin beekaniiti. Isin waanuma silaa wanni godhanii fi kana malee hin beekan. Maaliif takka huccuu maggaarajaadhaatii fi kana hodhisiistanii uffatta waan ta'eef hin beekan. Dhugaa rabbi isin irra laaluun. Sigalee warrootan waa'ee maggaarajaadhaa beekan ni beekanii baaseetiin isin agarsiisaa kana. Baaseetiin isin agarsiisa dhaabbadhaa. Kun agartanii akkanatti wanni ta'a jechuudha. Mana agartanii akkana jechuudha. Amma akkanatti cufamee jira jechuudha. Yeroo immoo qilleensaa fi kana qilleensa hoggaan isiniin jiru odoo maskoota hin banne ifa alaa kana qofa naqachuudhaaf waan kana qofa banta jechuudha. Hoochuuf laal amma kun walirratti hodhaadha hundabiliidha. Dhaabadha. Haaloo raajuu jettaniituma dubbisuu qofa. Dhaabadha. Nazaamatti goonaati. Shuf. Gartanii nazaama akkana goote jechuudha amma. Gartanii mi? Yaada warroottan qabdan asirratti warroottan xalabachuu feetan
feesbuukni isaatis ni jira, sheeriinis ni godha. Kanaan xalabadhaa ijoolleen kan jirtu kaayiroo jirti, ijoollee jajjabduudhaa jira kaayiroo tana keessa. Ijoollee teessee akka ajaa'ibaa kanatti hojjettuu jira, if dabbartuu jira. Gartanii ijoollee ifiin boontuu jira, ijoollee namallee boonsituu jira. Kanaaf jara keenya ijoollee akkanaa tana cinaa dhaabbadhaa. Waalaikum salaam. Ijoollee akkanaa tana cinaa dhaabbadhaati sappoortii godhaa. Gartanii amma yoo maggaarajaa kanaa bittan khalaas habba tokkoo fi habba lama kan akkanaa qabaannaan waa takka homaa wanni dhaamti. Maaliif silaawuu amatatti yookaan hoggulama akkana malee jijjiiramu beektanii akkasii tana qabna arraan tana yeroo gaarii nu qabaadhaa. Eenyu seenuu fedha? Gada seenuu fedha? Seenuu fedha? Seeni. Akkasii ijoollee teenya harargiyyuun iftahaadhaan isin jaan akka mataa kiyyaatitti iftahaa gaafa balaan samiirraa akka waan isin buutee suuraa artiistootaatiif kana wali guurtanii qilleensa irratti hin fiigina. Akkana jettanii hin fiigina. Qilleensa irratti hin fiigina. Suuraa artiistiidhaatiif kana nama if tahee nama if jaaree nama jaarmee qabuutu waan xixiqqishuu akkasiitiin fiiga. Kana godha. Mee akkasii nageetti nu jiraadhaa, fayyaa nuu tahaa, hamtuun isin harkini yaa bahuudhaaf hin deema gaa. Mee seeni ayyee hottu seeni. Seeni. Faanos Arsii seeni. Okay, akkanumatti ol darbite jechuudha. Beekaatuma ol darbite nu bira ni oowwaa bira. Nu bira waan oowwuuf yeroo oowwaa tana waan gugurraattiidhaa fi kana hin uffadhu. Yeroo waanuma adii kana malee akkanaa jee hin uffadhu. Maaliif wanni gurraattiin oowwa harkisti. Oowwa waan harkistuuf waanuma fakkaa jiru gartanii santu gaariidha. Mee kan koo hin mul'atu. Facebook keetiitu mul'anne. Facebook keetiitu mul'anne. Moo maalidha? Naaf hin galle gaa wanni ati jettu. Okay, Facebook wanni dha mobaayilli kun beeka yoo guyyaa guutuu itti fayyadamaa oolan wanni dha ta'a. Dhaamsiitti qabsiisi. Dhaamsi qabsiisi. Dhaamsi qabsiisi. Sanii fi abshirumaatii miti. Waa takka illee yaadin. Siif tolaati. Si ergeetiin ture Faanos Arsiidha. Likkeellee nabbar. Hottu eenyu maqaan isaa. Hayat si erguun seenta. Garuu shamarran keenya kawalloodhaatu ni beeki. Qawween dhabdu beeti. Laayivii irratti isheen ittiin as baate dubbiin dubbi. Laayivii irratti nu as baatanii fi maaltu isinitti dhiyaata hoo isin? Lakki keeni mul'ata hoo? Keeni mul'ata. Keeni mul'ata mee dhaabbadhu. Yookaan sina qute. Mee na ergii. عطشت قلبي كل يوم تجمعي أرميا حسين وني هنكبو خيلك هنسين وهذاك اللي هنسين يا جرخينيا أيوة سووا لك كرتي بها موتي داف وني تاتملي وسين سخيزة هنكبو يا إيجا أيادك يدا بربادي تنجرا namu yeroo
wanni kanaa kun uumamtee if qabuu danda'uu qabdan jara keenya isinii galee if qaba. Emotional taatanii hin deemina waan takka takkatti. Social media kan akkaataa itti fayyadamta yoo beene rakkoodha beekaa. Hoggoggaa faan lallaaffisaati ilaala. Walitti faaqoo isaa fuudhaati suurmaa abaluu tokko fuudhaa gadhiisa. Hay. Fuudhaati waatti barreessaa gadhiisa. Akkuma kiyyaa kana godha. Oromoo yoo waliin hin qoosni walii wanni hin jenne bar maal faayidaan? Maal taatanoo? Akkasii yeroo gaarii nu qabaadhaa. Fayyaa nu tahaa. Hamtuun isin hin harkini. Ammoo wal cinaa dhaabbadhaa. YouTube walitti subscribe godha. Walitti immoo haasida hin ta'ina. Sii galee walitti haasida hin ta'ina. Akkasii guyyaa biraa walitti deebina.